قرآن ربي تيف يروخ النناني ربين ألسي فودا قرآن خناني إفي اللي برادا برسيسا السلام عليكم إلماني. ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا جالتمتوتا وردفتوتا عمو فري فاميلي بقى ربي ساعتي كان سنجهي سننجد عقاب بليان كياها ربي قرآن أبي كان سنت أغرسي سفين دفي أبي هدو بريدات هججودا bifa kanaan jechuudha tajwiidadhaan isa dheereffamuu fi akkasuma isa hin dubbanne daalacheessee isa dheeratu immoo diimessee isa immoo tuyyuu izhaara tahee mul'atu bulee godhee haala kanaan nuu fida jechuu baarakallahu fiikum abbii hedduu takka das nama jedhu amma fakkeenyaa fi asitti ayata kanarratti minal jinnati akka hin jenne laamiin tunii fi hamzaan tunillee daalattiidha jechuudha kana jechuun isaan hin dubbatanii jechuudha. من الجنة والناس تديرت أما ناس نسيتون أرجتاني akkasii akkaataa abbii kana itti buufatanii itti fayyadaman waliin laallan isiniin jedha akkasuma isa dheeratuu qaba laa amma kana jechuudha laa abudu maa tacbuduun agartanii waamin asiituun illee maa tacbuduun akka jedhamuufi jechuudha kanaafi hedduu takka bareedadha yoo qalbiidhaan itti fayyadamne qixa warra mana barnootatti baratu ol baranneetiniin asii baana jechuudha amma idaa ja'a wayita jennu akka dheeratu hin beekna jechuudha marti kenna inshaallah warri qara'e kan qara'in illee hin barata jechuudha amma fakkeenya faginni dheeratu haala kanaan diimessee nuu fida jechuu idaa ja'a nasrullahi wal fath طيب أما بفأبي برايو لعلمه ما إني كنس قرآن ما fakkeenya fi isa kana yoo ilaalle akka sanitti nuu hin bayyansu jechuu kana amma kunis bareeda harfiin isallee hedduu didiqqoolata akkasuma immoo tuyyuu jechuudha akka garasiisanitti wanti inni nuu bayyanse hin jiru jechuudha amma kareefuu suni nama reef lafaa ka'uufillee hedduu takka bareedadha jechuudha wanti isin agarsiisuu barbaadu eegas keessa seenee buleeyyan kiyya warroonni qura'aan addaan baafattanii bareechitanii qara'uu barbaadan abbii kana yoo gabbuufattan jechuu bakka sheekotii asiin keessa irra galan kanarraan jechuudha Dr. Eyman irratti deeffadha ammaaf kiyya Dr. Eyman as jira jechuudha warra Dr. Eyman irratti hin deeffatamin daangaa kanarra jira ani waan isaanirraa qabuuf matarra jira jechuu baarakallahu fiikum akkasii kinootiyyuu asiin jira asirran jirani Dr. Eyman isa jedhamu kana irratti deeffadhaan isiniin jedha isaan dhageeffadha hedduu takka akkaan tajwiidadhaan qaraasisan inshaallah mee yeroo takkaaf hin dhageeffanna yoo kobbiraayitiin irratti qabu baate بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس haala bareedan qara'an jechuudha mee ani isaanirraa dhageeffatu hin turre jechuudha dhugaa rabbiititti garuu hedduu takkaan osoo isaanirraa yeroo aliif irraa kaasurraa isaanirraa dhageeffatu ture hedduu dasna jedha jechuudha بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس isa akkanaan haala kanaan keessa deemtanii sheekolii maraxattanii irraa qara'uu dandeettaniin isiniin jedha isa kana qofa osoo hin ta'in inni kunillee bareeda garuu mootuyyuu kan jalqaba amma abbii har'aa isinitti agarsiisuuf deemu kana kaga'u jira natti hin fakkaanne amma inni kunis akkanatti fida akkasuma immoo kun sagalee hin qabu jechuudha yeroo kamiyyuu abbii kana asirratti yoo dhiiftanii deemtan haga feete silkiin cufamtee banamtullee asumatti isin eegaa jechuudha quraanonni ani qabu kanniinumaa isin immoo yoo kabiraa qabaattan natti himan kanarra fooyya'insa qabuun isinin jedha amma isa kana isa haala bareedan irraa baratama jedhe kan isinitti argisiisuuf as keessa dhufna bismillah ani waan duratti barreessee jiruu fi haaluma kanaan naa dhufa sirraanin akkanatti isinii dhufa jalqaba irratti jechuudha
eega jalqaba irratti isinii dhufee keessan immoo instaal gadi buusin isiniin jedhaan amma kiyya open waan jedhuuf waan kanaan dura gadi buusee jiruuf haala kanaanin naa fidaa isiniin jedha yeroo jalqaba isinii fidu haala kanaanin isinii fida xiqqoo tura bifa kanaanin isinii fida jechuu isin immoo waa hunda ofii keessanii sirreeffattanii jalqabas dhuftan as akkana gasiinee jechuudha sheekolii feetan filattan jechuu tariikaa namni quraana qara'u sheekoliiwwan kana hin wallaalan jechuu abbaa feetan irratti deeffattanii isiniin jedha baarakallahu fiikum طيب أنا سان كان الراقبة فكنا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب yoo feetan immoo jechuudha garasiin Dr. Eeymaniin aabbii sanirraa banattanii asiin dhageeffatuu hin dandeettan ani waan Dr. Eeymaniin as keessatti hin agarreef jedha aabbii kana keessatti yoo anin argin malee yoo an argu yoo jiraataniituma an argu baadhee bichaa hin beeku hin agarre jechuudha haga soqetti sheekotima asirra jiran dhageeffattanii kana isiniin jedha quraana gosoowwan irra akka feetanitti irra kaachuu barbaadan kanneen keessaa hin filattanii isiniin jedha ammas gasiin'e kuni haga harfiin achiin jechuu asiin sirreeffattan yoo akkanatti akirarra keettan taate harfiin hin didiqqishoolata feetan ani akkanatti isinii bareeda taha jechuudha ka irratti isinii tole isintu irratti deeffataa isiniin jedha kanneen irrallee ka feetan irra kaachuu dandeettanii ani kan ofirra kaadhe isinitti agarsiisee jira isiniin jedha obboleeyyan tiyya akkasuma aabbiin kunii kana qofa hin qabu hedduu zikrii yeroo garagara qaba akkasuma aliif baa jennee tajwiidadhaan barachuu dandeenya jechuudha haala kanaan wantumti inni dhabe hin jiru jechuudha ألف باء akkasi inni biraan immoo obboleeyyan kiyya zikrii jechuudha wallaahi zikriin du'aayii garagaraa ka yeroo kamiituu jechuu ka yeroo hirribaa kaatanii ka yeroo immoo galgala ka yeroo immoo rafanii akkasuma du'aayii yeroo rakkinaatii fi nyaata geessanii du'aayii yeroo baqa wannumti du'aayii jedhame kaas keessaa dhabame hin jiru an fakkeenyaa fi isa kana yoo xuyne zikrii ganamaati jechuu zikrii yeroo hirribaa kaane alhamdulillahi alladhii ahyaanaa ba'da ma amatanaa wa ilayhi nushuur haala kanaan of duuba deebi'aa itti fufaa deemtan jechuu fedheeti ani kaayyoon kiyya quraanuma isin agarsiisudha malee obboleeyyan kiyya waa hedduu qaba kun guutuun mallattoon kun guutuun faayidaa qaba inshallah isinuu hin beeytanii amma quraana san sirreeffannee mire afwan jidduu waan biraa isinitti fide bakka kanarra cuqaastan asirra cuqaastaniin isiniin jedha astuina tayyib asiin amma yeroo akkanatti isinii fide astuutan tayyib yoo bareecheetiniin ibsa godhuu baadhellee obboleeyyan kiyya beekumsa son taane wallaalummaa marraayii dhiifamaan isiniin jedha as jechuu as tuyne moorii kana tuyne jechuudha tayyib eegaa kana tuytan baarakallahu fiikum asiin argitanii miti bakka suuraa amma fakkeenyaaf almasad jedha suuratul masad irra jira asumarra tuyxanii suuraa feetan jechuu suuraa qara'uu feetan alif laam irraa feetanuu suuraa dakanaa irraa oofatuu dandeettanii aabbii hedduu takka isin fayyadu kaasata warroonni jechuudha tajwiidadhaan qara'uu barbaadan ka dheeratu dheeresitanii bakka irra turamuu qabu irra turtanii bakka mootiyyuu jechuudha akkaatama hundattuu warri tajwiidaan qara'uu barbaadan dhugamatti ani haga aabbiiwwan hedduu laaletti aabbii isa kana ga'uu hin agarree ka haga isaanatti tolellee hin agarreen isiniin jedha akkuma duratti isiniin jedha isin immoo yoo isa kana caalu agartan natti himaa isiniin jedha baarakallahu fiikum anaaf isinillee warra baratee barsiisuu warra mootiyyuu fuuldura rabbii kennaa fuulduratti fuulan dhahamuu miti warra irraa milkaa'u rabbi nu haa taasisuu isiniin jedha obboleeyyan kiyya akkasuma akka tiiviititti akka nama tiivii ilaalaa jiruutitti yoo qaraasifatuu barbaadanillee dhageeffatuu barbaadanillee yeroo dalaydan fa'aa bira keettanii jechuudha bifa bareedan hatta akkaataa hiikaa isaa wajjiinillee jechuu isinii qara'uu danda'a aabbiin kunin isiniin jedha waan feetanirra kaa'attanii jechuu baay'ee amma tura marga filattanii bishaan filattanii waan feetan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. egaa buleenkii haga kana yoo jilaalle hingaa jedhee abdii qabaa yoo isin irratti dheeressitiifama guddaanaa taatanii haga viidiyoo biraatii walitti dachaanutti ka rabbii keessanaa tura yoo isinitti tolee jedhe laayikii tuqaa warri maatiin tahin maatii ta'an isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.